Ifaan deebaadhaan ruuttaanii miidhamaa jirti. Kanaafuu dubartiin kuni miidhamuu hin qabdu. Haadha daa'imaatiif miidhamuun irra hin jiraatu. Kanaafuu moo'ituu ruuttaanii badii ofii beektee badii ishee irra deddeebitee akka dalaydanii beekti. Kanaafuu isa sanii fi irra deddeebiidhaanii dhiifama gaafachaa jirti. Namni kamuyyuu qulqulluun hin jiru. Namni lafarra jiru kamiyyuu balleessadha. Akkasumas moo'ituu xifaatanyaadha. Kanaaf dhiifama balleessaa ishee bartee immoo dhiifama gaafachuun ishee waan guddaadha. Dhiifama ishee namni erga dhiifama abbaan suni erga balleessaa isaa beekee dhiifama gaafate innis immoo dhiifama godhee fi nageenya waliin jiraachuu qabani. Nageenyaan daa'ima isaanii guddifachuu qabani jedhee deebatti dubbate jechuudha. Deebanillee deebii gahaa kenneef jedhee yaada. Nagaalleen irreeffannee nagaaf jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira haa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabskiraaybii sheerii gochuu hin irraanfatina. Innaa akkuma argitanii waa'ee Abrish irratti Abrishii fi Ruutaa dubbataa jiru jechuudha. Ammayyuu jarri abdiin kun ni fakkaata. Yoon jedhu walitti deebi'uu isaaniitii fi gargar ba'uun isaanii hanga ammaatti dhuman qabu jechuudha. Gargar bahanii gargar hin bahanii walitti deebi'anis walitti hin deebine jechuudha. Annaa akkuma argitanii ifaanii ruttanii miidhamaa jirti. Nama moo'ituu badii ofii beekee moo'ituu balleessaa ishee beektee deddeebiidhaan Abrishiin dhiifama gaafachaa jirti. Kanaafuu moo'ituu innillee dhiifama fudhachuu qaba. Maaliifii namni kamiyyuu qulqulluun hin jiru. Namni kamiyyuu yoom bakka kamittuu namni ta'e ni dogongora isaa immoo beekee gaafa dogongora sanitti raayitii kennee bareetoo gaafa dhiifama gaafate namni sun immoo dhiifama godhuufii qaba. Abrishillee kana duratti balleesseetuma dhiifama gaafachaa ture. Garuu isheen illee balleessaa isheen isheetii isatti balleessite dhiifama gaafachaa jirti waan ta'eefi. Jedhe jechuudha. Akkuma argitanii deebanillee deebii haaraa quubsaa yookiin immoo deebii ajaa'ibaa kenneef jechuudha. Innaa deebini deebaa sirriidha jedhee yaada. Osoo Abrishii fi Ruutaa walitti deebi'anii natti tola. Garuu moo'ituu walitti deebi'uun isaanii isaan lamaan walitti deebi'anii asii Hermeellaan ni miidhamti. Akka nama tokkootti akka nama obboleewwan qabuutti akka nama dubartii obboleettii yookaan haadha qabu akka nama dubartii yaadu tokkotti yoo yaadne Hermeellaanis ni miidhamti. Maaliif jennaani asii sin jaalladha sin barbaada waan hedduu jedhaanii asii tasfaa kennaafii jira Hermeellaadhaayi. Garuu moo'ituu asiin immoo garri kun hoo ta'u akka dubartii takkaatti Hermeellaanis miidhamuu qabdu. Osoo Abrishii fi Ruutaa walitti deebi'anii daa'ima isaanii jaalalaan gammachuun guddifatanii waan natti toluudha. Waan na gammachiisuudha. Garuu moo'ituu gartokkee tokko laaluu hin qabnu. Gartokkee tokko laaluu maaliif hin qabnu yoo jette Hermeellaan ni miidhamti jedhe jechuudha. Innaa moo'ituu hanga kana moo'ituu ati sammuu bal'attee yookaan yaada kana qabaattee dhuftee kana dubbachuu keetiif kana yaaduu keetiif baay'ee si ajaa'ibsiifadha. Abrishiin immoo ni beekna. Abrishiin baay'ee beekna. Abrishiin moo'ituu nama fayyaalessaa fi akkasuma moo'ituu nama hundi isaatu gaafa itti boo'u yookaan itti dubbatu nama hundaafuu ishii jedhuudha. Kanaafuu moo'ituu Abrish hammeenya akka hin qabne hundatu beeka jedhe jechuudha. Deeban jechuudha. Innaa kun immoo likkiidha. Abrish wajjin illee haasa'uun barbaadan ture jedhee deebanii maaliifii hunduu haalli inni barbaadeef wantoonni nu gochaa jiru likkii waan hin taaneef isiniif galaami hundaafuu dhiifama gochaa jira. Kanuma irratti keessa isaanii dasjechuu baachuu danda'a. Maaliifii rakkoo wayii uumamuun yookaan immoo maaltu uumama kan jedhu sanii yaaduu danda'a waan ta'eef maatiidha. Waa'een Abrish isaan yaaddessuu danda'a. Innaa oduu akkasittiin Ruutaa fi Abrish illee walitti deebi'anii kan waliin jiraatan ta'ee nu gammachiisa. Nuti gaashiyyee fi harmee keenyarraa kan dhalanne isaan lamaan nama waliin jiraatanii haala gammachuudhaanii
Ookaniin immoo jireenya gaarii keessatti akkasuma haadha abbaa keenya biratti haala gahaadha waan guddannee fi har'a nama isaan gammachiisnu taane. Kanaafuu immoo odoo akkasittiin immoo jarri lamaan illee walitti deebi'anii daa'ima isaanii guddifatanii natti tola jedhe jechuudha. Annaa haala saniin dudubbatanii dubbiin isaan jedhan baay'ee namatti tola. Ta'us qaba garuu immoo uguma wanta mamii keessa nama galchuudha. Hermeellaa jechuudha hermeellaan akkasii hermeellaa dhiisuudhaaf jechuudha. Ruuttatti deebi'uudhaaf immoo waan baay'eetu nama dhiba. Innaa hundumaafuyyuu dhumni isaa maal akka ta'u ni ilaalla jechuudha. Ruuttaa wajjin jireenya itti fufamoo akkuma adda bahaniin itti fufanii gara hermeellaa wajjin jireenyi isaanii itti fufaan gaafii nama hundaati. Hanga irratti ji'oota hedduu lakkoofsisee jira kan ruuttaadhaan adda baanii saddan baanii. Ruuttaan amma akka waan gaabbiteetti badii ishee yeroo baay'ee irra deddeebitee dubbataa jirti waan ta'eef jechuudha. Innaa viidiyoo kanaa laayikii, sabiskiraayibii, sheerii gochuun irraanfatinaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Baay'ee.